Addunyaa tana irratti uumamni ulfaataan dhala namaati jedha Patrick King. Imagine nama akka kitaabatti osoo dubbisuu dandeechee maal gootayyuu jedha. So namni tokko sochii wayii taasisaa yoo jiraate maal jechuu isaati? Yoo sobu akkamitti beekuu dandeenya? Nama nu sobaa jiru akkamitti qabuu dandeenya? Soba dhugaa irraa akkamitti gargar baasuu dandeenya nuun jedha barreessaan Read People Like a Book Patrick King. Amma gara kitaabichaatti hanga xumuraatti wal wajjin yaa turru. Duraan dursinee ofirratti wantoota hojjechuu qabnu irraa siniif yaa jalqabu. Patrick King kanaaf sababni inni dhiyeessu beeka jennee wantoonni yaannu yaada dhuunfaa keenya nama irratti akka rifileekti hin gooneef yookaan waan nurratti ta'e irraa kaanee akka gocha namootaa hin hiikneef yookaan hin hubanneefi jedha. Kana lamaan yoo gargar hin baafanne namni kan yaadu waan biraa nuti akkaataan itti hubannu kan biraa nu jalaa ta'aa jedha. So akkas jedha Patrick King. Namoota kana akkamitti dubbisuu akka dandeechan, dhala namaa ulfaataa kana akkamitti dubbisuu akka dandeechan hinti siniifan kennaa jedha. Kanaaf wantoota dursinee ofirratti hojjechuu qabnu afran akka barreessan kitaabichaa Patrick King jedhutti sinitti haa himu. Tokkoffaa contextual awareness. Contextual awareness jechuun jecha san namni sun maaliif jedhe jennee kontekstii isaa hubachuu. Maaliif akka godhe contextually hubadhaa. Sababni isaa gocha tokko iddoo garagaraatti hiika garagaraa qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf namni tokko hollachaa yoo isinitti haasa'e konfidensii dhabee osoo hin taane maybe itti qorreeti jedha. Or interview gochuudhaaf dhufee namni tokko isin bira ni rifataa, kontaaktii ijaa dhabuu danda'a, hollachuu or konfidensii dhabuu danda'a. So konfidensii dhabee osoo hin taane iddoodha. Kanaafuu contextually hubadhaa. Innuu gaafa bubbulu eenyummaa dhugaa isaa ni mul'ata isiniin jedha. Lammaffaa be objective ta'aa isiniin jedha. Objective reality fi subjective reality isinitti haa himu. Subjective reality gaafa jennu waan hundaa kan nurra ga'e irratti hundoofnee reflect yookaan hubachuu. Haala keessa jiru irratti hundoofnee hubachuu. Objective reality immoo faallaa subjective reality keenya dhiisnee wantoota akkuma jiranitti hubachuuf yaaluudha. Kanaafuu barreessichi objective ta'aa isiniin jedha. Wantoota ofirraa kaatanii hin hubatina. Fakkeenyaaf insecurity yoo isinitti dhagahame insecurity keessanirraa kaatanii namoonni biraatis yookaan innis insecure waan ta'eef hin jedhina. Gahaa miti yookaan confidence hin qabu hin jedhina. Isin waan dhabdaniif akkas jedha. Fakkeenyaaf jibbaa fi jaalala irraa kaataniis waan tokko hin murteessinaadha. Nama tokko yoo jaalattan waan fedhe waan badaas yoo godhe badaadha hin jettan. Waan jaalattaniif maal jettaniin ara jaalateeti miti kan akkas godhe jechuu dandeechanidha. Nama tokko yoo jibbitan immoo waan fedhe yoo godhe isa jaalachuu hin dandeechan. Kanaafuu jaalala, jibbaa fi insecurity ala ta'aatoo wantoota hundaa hubachuudhaaf hiikuudhaaf yaala. Sadaffaa yeroo baay'ee akkami kan jedhu hubachuuf yaala. Namni sun yeroo baay'ee maalidha dabarsa. Observe what is normal for that person jedha. Body language isaa qofa laaltanii hin tilmaaminaa. Normal conditioning isaa akkamii yeroo baay'ee akkami kan jedhu san hubachuuf yaala. Zan wanti wayii yoo jijjiirame waa jira jettuu jedha. Afuraffaa fi inni xumuraa multiple cues wayinaan cues kan jennu hinti jechuudha. Hinti tokko qofa qabdanii hin murteessinaa gahaa miti jedha. Kunneen ofirratti wantoota dursine hojjechuu qabnudha. Wanti hagammaatti isinitti haasofnu keessattuu afran objective ta'uu, contextual awareness, observe what is normal for that person, multiple cues. Afran kun nuti ofirratti wantoota hojjechuu qabnu. Itti fufna nama tokko sirriitti hubachuuf gocha inni godhu saniif wanti drive isa godhu maali kan jedhu beekuu qabnaa jedha. Sirriitti isa hubachuuf understand and why human do a things. So waan tokko yoo godhan sababni isaa maali? Hundi keenya waan tokko yoo hojjennu maali sababni keenya? Sababa wayii qabna. Barreessichi akka jedhutti namoonni akkuma waliigalaatti sababa gurguddoo lama qabu jedha. Inni tokkoffaa motiveeshinii irraa yoo ta'u inni lammaffaa immoo parsanaalii irraa. Tokkoffaa
Motiveeshinii jechuun waan tokko godhuudhaaf kaka'umsa keenya yookaan maaltu nu kakaasaa kan jedhu sanii. Tokkoffaa hidden drive. Hidden drive kan jennuun kun wantoota namichi gocha sana raawwachaa jiruyyuu hubachuu hin dandeenyedha. Fakkeenyaaf daa'imni warri daa'imummaa isaa irraa jajjabeessee hin beekne waan gaarii akka fedhe yoo hojjete barumsaanis qabxii akka barbaadu yoo fide warri sun yoo hin jajjabeessine daa'imummaa isaa irraa jalqabee amalli waliin guddatu jira. Innis beekamtii yookaan rikogniishinii barbaadu. So waa yoo godhe maqaan isaa akka yaamamu barbaada. Innis jaalateetu miti. Sababni isaa maali? Waliin guddate ka'a. Daa'imummaa isaa irraa rikogniishinii san waan hin arganneef amma isa barbaachaatti ka'a. Sanaaf waan xiqqoo takka illee godhe akka olaantummaa yookaan maqaan isaa ol kaka'uu barbaada. Kanaaf tokkoffaa hidden drive. Lammaffaan seeking reward wayinam avoiding pain waan jedhudha. Namoonni waan tokko maaliif godhu? Yookaan badhaasa barbaadaniiti yookaan wanta tokko jalaa bahuuf yookaan baqachuufi. Wanta wayii argachuurraa miirri wanta wayii dhabuu namoota hojiif ni kakaasaa jedha. Kun namoota akka hubattaniif hinti yookaan faanaa siniif kenna. Inni xumuraa Maslow hierarchy of need kan jedhaniin sanii. Kanaaf maal jechuudha? Motivate factoriin isaanii maalidha? Kanaaf motivate factoriin psychological need ta'uu danda'a, safety need, love and belongingness, esteem need warreen jennu kan. Physiological need gaafa jennu namni kamuu turuudhaaf nyaata dhugaatii kana ni barbaada. Lammaffaan safety need erga kana isa guuttate immoo nageenya security ni barbaada. Erga safety need bira darbe immoo jaalala yookiin belongingness kan jennu kan itti aansee kabaja xumura irratti immoo bakka nageenya keessoo isaa barbaada. So maalan siniin jechuu barbaade wantoota namni tokko waa gochuudhaaf isa kakaasan keessaa muraasni kanneen yoo beektan namichi sun maal gochuuf akka yaadu ni hubattudha. Inni xumuraa yookiin inni lammaffaa motiveeshinii itti aansee kan jiru personalityidha. Kana jechuun namni waa kan godhu amala isaa waan ta'eef habiitii eenyummaa isaati. Kana jechuun fakkeenyaaf namni tokko amala callisuu yoo qabaate bakka callisuun amaluma isaati. Motivate factory qabaate miti ni callisaa, callisuun amala isaati. So wantoota kana akka kilootti fudhadhaatoo namni sun maal gochuuf barbaade jedhaatoo tilmaamadha. Maal jechuudha? Fakkeenyaaf namicha callisu tokko argitan inni ni boonaa, of jaja, of tuula jechuurra callisuun amala isaati moo miti kan jedhu kan erga hubattanii booda decisionii kennitudha. So kutaa tokkoffaa isaa asumatti haa dhaabnu. Kutaa lammaffaa irratti immoo namoonni sochii qaamatiin akkamitti waa dubbatanii kan jedhu kana waliin ilaalla. Hanga ammaatti waan waliin turtaniif galatooma. Viidiyoo biraatiin nan gola garutti nagaan naaf turaa. Bye.